Nagaa jirtu hordoftootaaf jaallattoota miidiyaa dirree barnootaan jirti. Egaa tuutoriyaaliin keenya koorsii Logic and Critical Thinking waa'ee faalaasii irratti kan namaa jiru akkuma tuffetti jira. Paartii kana jalatti immoo kan wajjin ilaallu faalaasii of relevancy jechuudha. Akkuma jalqabne arfaffaarra geenyeerra jechuudha. Faalaasii arfaffaa kan wajjin ilaallu ta'a. Arfaffaadha hamma 8ffaa kan jiran hunduma isaanii infinite jechuudha irraa nafaana tura. Egaa akkuma jennee fallacy of relevancy fallacyiwwan 8 of jalaa qaba jennee turre paartii darbe keessatti 3 isaanii ilaalleerra jechuudha. Appeal to force, appeal to vanity fi appeal to people ilaallee inni arfaffaan ammoo fallacy of relevancy keessaa argumentum ad hominem yookaan argument against the person kan jennudha jechuudha. Gosti faalaasii kanaa egaa faalaasii of relevancy keessaa tokko ta'e jechuudha. Wanti isin ammas yaadachuu qabdan faalaasii of relevancy wanti tokko isaan taasisu primisiin jechuudha. Argumentii wajjin waan waliin qabannedha yookaan primisii keessatti ragaan dhiyaatu irrelevantiidha jechuudha. Irrelevant to the conclusion. Argumentiin faalaasiin argument against the person jennuuni arguerii lama qaba. Rageessaa lama of keessaa qaba jechuudha. Rageessaa lama of keessaa kan qabudha. One of them advances a certain argument and the other then responds by directing his or her attention not to the first person's argument but to the first person himself or herself. Yemmuu jennu argueriin tokko jechuudha. Wanti isin jala murattanii beekuu qabdan arguerii lama of keessaa qaba gosti faalaasii kana. Argueriin jalqabaa yaada namicha isa lammaffaa yookaan opponentii isaa yemmuu falmu maal irratti based ta'a? Akkuma maqaa isaa irraa hubattan against the person jedha. Against the person jechuun namichuma mataa isaatiin morma jechuudha. Malee argumentii isaatiin mormaa hin jiru. Hubadhaa. If someone refuses to consider his or her opponent's argument on its merit alone and then instead attacks his or her opponent on the ground of his belief, motive, religion, character, practice and so on. Yemmuu jennu kaaraakterii namichaa irratti attribuutii namichaatiin wal qabsiisa jechuudha. Malee argumentii sana meriitii isaa yookaan faayidaa hin jirame uumama argumentii sanaa wajjinii miti falmiinsaa jechuudha. Argitanii? Kanaaf yaada nama tokko kuffisuu yemmuu barbaade argueriin yookaan sababeessaan tokko namichuma mataa isaatiin falma jechuudha. Namichuma mataa isaa falmaa jechuudha. Ofii isaatiin argument against the personiin faalaasiiwwan of jalaa hin qabaata. Tokko tokkoon kan jilaallu ta'a. Walumaa galatti akka cuunfattuun isin qabattan argument against the personiin jechuudha. Kan tokko isaan taasisu 3 isaanii. The ad hominamiin hin jira. The ad hominem circumstantial hin jira. Akkasuma the to cook kan jedhaman argument against the personidha. Isaan kun 3 jechuudha. Isaan kana 3 egaa wanti tokko isaan taasisu maalidha? Namichi jechuudha arguerii lama of keessaa qaba tokkoffaa. Argueriota lamatas keessatti hirmaata. Argueriin tokko egaa opponentii isaa kan ittiin mormu namichaan morma yookaan opponentii isaa sanaan morma malee argumentii namichaatiin miti jechuudha. Attribuutii namichaa ilaalee ta'uu danda'a. Circumstance yookaan haala namichi sun keessa jiru ilaalee ta'uu danda'a. Amala namichaa jechuunis namichumti mataa isaatti waan gochaa jiru ilaalee ta'uu danda'a. Kanaaf argument against the personiin faalaasii 3 of keessaa qaba jechuudha. Foormii 3 of keessaa qaba. Inni jalqabaa the ad hominem abusiveidha. Maquma isaarra akkuma hubattan the ad hominem abusive kan jennuun faalaasii against the person ta'e jechuudha.
The second person responds to the first person's argument by verbally abusing the first person. Argitanii? Egaa sadan isaanii yokkuma isiniin jedhe argoerii lamatu as keessatti hirmaata. Rageessota yookaan sababeessota lamatu as keessa jira. Rageessaan tokko rageessaa isa lammaffaa jechuudha verbally yommuu jennu jechaan abuse godha jechuudha. Jechaan morma. Maal irratti hundaa'e? Karaaktarii namichaa irratti hundaa'e. Amala attribuutii namichaa irratti hundaa'e jechumaan yommuu mormuun jechuudha. Jecha isaatiin verbaalii yommuu attack godha jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhe karaaktarii yookaan attribuutii namichaatiin jechuudha kan inni mormaa jiru. Malee argumentii isaatiin miti. Fakkeenyaaf namichi intelligentii ta'uu dhiisuu danda'a. Reasonable namichi bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waan akkasii jechuudha. Namichi kam? Namichi inni lammaffaan inni namichi kun itti mormaa jiru jechuudha. Kanaaf yommuu ilaaltan egaa the character of the individual is logically kanaaf yommuu ilaaltan the character of the individual is logically irrelevant the truth or falsehood of what the person says. Gitanii amalli namichaas keessatti barbaachisaa miti jechuudha. Irrelevantiidha. Argumentiidha malee amalli namichaa nun barbaachisu ture. The person can be abused for being anti-D. Gitanii bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a yookaan ammoo namichi smookarii fa'aa ta'uu danda'a. Nama injireen sigaaraa xuuxuu ta'uu danda'a. Gaambilerii qumaartanyaa ta'uu danda'a. Konservaatiivii ta'uu danda'a. Siikii waan akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan ammoo member of certain political party ta'uu danda'a. Amalli namichaa amma gaas keessatti hin barbaachisu jechuudha beekaa. Hin barbaachisu. Argumentii isaati malee. Fakkeenyaaf how stingy person can tell us about charity. Hence, let us stop discussing about this issue raised by Tamrat. Jechaadha argueriin kun jechuudha. As keessa arguerii lamatu jira. Argueriin jalqabaan namicha argumentii kana haasaa yookaan barreessaa jiru yommuu ta'u, arguerii lammaffaan obbo Taamiraat jechuudha. Taamiraat argumentii wayii dhiyeesseera jechuudha. Kana dura Taamiraat argumentii akkam jedhu waa'ee chaaritii, waa'ee arjummaa, waa'ee chaaritii argumentii wayii dhiyeesseera. Garuu namicha jechuudha Taamiraat kuni istiinjiidha jechaadha namichi kun. Yookaan nama sessitaamin jiran nama waakkataa. Amma egaa argueriin kun Taamiraatiin mormaa jira malee argumentii isaatiin miti jechuudha. Taamiraat sassataas haa ta'u maalumaa haa ta'u garuu waa'ee chaaritiitti kan inni dubbatte. Chaaritiin gaariidha jechuunis arjummaan gaariidha maal fa'aa jedhee dubbatee ture jechuudha Taamiraat. Namni lammaffaan kun garuu namni sessitaamin kun namni waakkataan kun akkamitti waa'ee arjummaa nu barsiisa? Kanaaf dhimma kana dhiisa let us stop discussing about this issue raised by Taamiraat. Dhimma Taamiraat kaase kana dhiisaa jechaadha jechuudha argueriin kun. Argitanii kallattumaan verbaalii eenyuun arrabsaa jechuudha Taamiraatiin arrabsaa jira. Maal irratti hundaa'e? Karaaktarii Taamiraat irratti. Karaakteriin Taamiraat istiinjii ta'uu danda'a, sissittamii ta'uu danda'a hin beeku. Kanaaf karaaktarii namichaatiin mormaa jira malee argumentii isaatiin himete jechuudha. Amma amalli Taamiraat barbaachisaa miti irrelevantiidha loojikaalii jechuudha. Garuu wanti inni dubbate wanti inni barsiise sun waa'een chaaritii wanti Taamiraat jedhe sun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu laaluu qabna turre miti reesila. Kanaaf faalaasitu uumame jechuudha. Sababii kanaan faalaasitu uumame abbiisiitu uumame jechuudha. Faalaasii of the ad hominem abbiisiitu uumame jechuudha. Baay'ee gaarii. Fakkeenya lammataa keessatti ammoo her foreign policy plans are idiotic. Do not you know that she got bad grades in history when she was at university? Argitanii? Foreign policy yookaan poolisiin yookaan yaadni ishee kanaa sirrii miti jechaadha beekaa.
waan hin barbaachifne arraba miti verbaalii arrabsaadha. Aayidootii jechuun baay'ee arraba gadheedha. Sababni isaas yoo jedhamee gaafatamu akka ragaatti kan inni dhiyeesse histirii koorsii histirii keessatti qabxii gadaanaa qabxii badaa galmeessiftee turte. Attribuutii isheeti jechuudha inni kun. Attribuutii isheeti. Amma kaa irriilivaantiidha jechuudha. Qabxii gadaanaa galmeessisuu ishee kuni waa'ee foreign policytii wanti walitti fiduu hin jiru. Irriilivaantiidha. Basoo verbaal arrabas ta'uu dhiisuu danda'a. Arrabas ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf utuu akkana jenne namichi haa jennuuti namichi Amaaraan tokko jechuudha. Namichi saba Amaaraa keessaa tokko Oromiyaa keessatti duuni lammiilee nagaa irratti ta'aa jiru dhaabachuu qaba. Namni nagaan du'uu hin qabu. Utuu jedhe argumentii kanatu dhiyeesse jechuudha. Namni tokko immoo politishaanii Oromoo saba Oromoo keessaa ta'uu danda'a. Ka'ee maal jedha? Mee Kuraabbaachaa jennu isa Amaaraa sana. Kuraabbaachuun maal jedha? Duuti Oromiyaa keessatti saba nagaa irratti ta'u sabni Oromoo du'uu hin qabu. Lammiin nagaan du'uu hin qabu jedha. Amma kan inni haasa'aa jiru waa'ee saba Oromooti beeka. Namichi garuu ofii Amaaraadha. Oromoon du'uu hin qabu jechaadha jechuudha. Namni Oromoo ta'e tokko immoo ka'eetu Kuraabbaachoo wanti jedhaa kun jechaa jiru kun sirrii miti. Sababni isaas Kuraabbaachoon Amaaraadha ofiisaa. Kanaaf fudhatama hin qabu jechisaa utuu jedhe faalaasii uumaara jechuudha. Faalaasii akkamii? Ad hominem faalaasii gosa kanaa jechuudha. Ad hominem abusiivii uumaara jechuudha. Kamtu uume? Namichi inni Oromoon kun jechuudha. Kuraabbaachoon yaadni inni jedhe sirrii moo sirrii miti? Sirriidha miti? Sabni du'uu hin qabudha kan inni sabni Oromoo du'uu hin qabu. Kana yaadni isaa fudhatamaadha. Malee Amaaraa haa ta'u eessayyoo haa ta'u nun gashu irriilivaantiidha jechuudha lammummaansa yookaan immoo qomoonsaa jechuudha. Kanaaf loojikaalii irriilivaantiidha jechuudha piriimisiin nama faalaasii akka kanaa uumu. This argument commit the fallacy ad hominem abusive because they are directed to attack. Argitanii as keessatti amma taamiraat attack godhe jechuudha namichi kun malee argumentii taamiraatii miti. Or abuse the person who made the claim instead of attacking the claimor argument itself. Yeroo tokko tokko akka jedhaniiti marii keessatti kan nuti wajjii wal dhabnu yaadaani malee yaadaa wajjiin malee ofii keenyaa fi mitii jedhama miti jechama beekamaadha. Jechuunis namni yaadaan walitti buuna malee ofii keenyaa walitti hin buun agartanii yaadatu walitti bu'a yaadatu wal lola jechuudha. Garuu gaafa ofii keenyaa walitti buune egaa maal uumaarra jechuudha faalaasii of ad hominem abusive uumna jechuudha. Kanaaf argumentii wajjin ta'uu qaba falmiin keenya malee namicha wajjin ta'uu hin qabaatu jechuudha. Faalaasiirraa bilisa ta'uu yoo barbaanne. Inni lammaffaan faalaasii of against the person jechuudha. Ad hominem circumstantially. Ad hominem circumstantial. Isa kanarras maqaa masaarraa akka hubannutti circumstancii namni tokko keessa jiru yookaan haala yookaan situation namni tokko keessa jiru irratti hundoofne yommuu yaada isaa yookaan argumentii isaa morminu jechuudha. The respondent attempts to discredit the opponent's argument by mentioning to certain circumstances that affect the opponent. Gatanii as keessattis nama lama ta'uu sababadha. Argorii lamatu jira. Argoriin inni tokko opponentii isaa jechuudha. Kan inni ittiin attack gochaa jiru maaliin? Yookaan immoo argumentiin nama faallaa isaa ta'e sana kuffisuuf kan inni yaalaa jiru circumstance namichi keessa jiru irratti hundaa'e. Circumstance yookaan situation. Fakkeenyaan yommuu ilaallu sirriitti isinii galana hordofaa. In some case involves substituting an attack on person's circumstance such as person's religion. Amantaa namichaa ta'uu danda'a. Amantaa namichaatiin attack godha jechuudha. Political affiliation isaa ta'uu danda'a. Ethnic background isaa ta'uu danda'a jechuudha. Just look at the circumstance that affects him. It is done by not attacking the person, but the person's circumstance. Namichi circumstance namichi keessa jiru irratti
hundoofne jechuudha. Dura sarkamistaansii namichaa qo'ata jechuudha namichi kun. Namichi faalaastikii kana uumuuf karoora qabu haala namichi yookaan haala qaamni tokko keessa jiruun qo'ata dura. Kanaaf karaa kamiin akka attaaqisa godhu barbaada jechuudha. Ni ilaala. Dr. Shifarrao advocates a policy of increasing financial spending for higher education. But what is not innocent advocacy? For the reason that he is a university professor and they would benefit financially from such a policy. Dr. Shifarraan kun maal gochaa jira? Dr. Shifarraan poolisii akkamii deeggar kan advocate godha jettan increasing financial spending for higher education. Yookaan higher educationidha finaansiin bajanni ramadamu guddachuu qaba. Poolisii akkasii deeggara jechuudha Shifarraan, Dr. Shifarraan. Namichi yaada Dr. Shifarraa kana kuffisuu barbaadu yookaan arguuriin lammaffaa kun immoo maal jedha? Yaadi inni dhiyeessu kun sirrii miti. Yaadi Dr. Shifarraan yookaan immoo wanti Dr. Shifarraan deeggaru kun sirrii miti. Sababni isaas Dr. Shifarraan kan akkas godhuuf maaliif? Dr. Shifarraan Profeesara waan ta'eef ilaala sarkamistaansiin Dr. Shifarraa keessa jiru Profeesara ta'uu isaati jechuudha. Profeesara yuunivarsiitii sanaa waan ta'eef achi keessaa bu'aa wayii argachuufi jechuunis miindaffaan yookaan immoo karaa biraatiin bakka faayidaa wayii argachuuf jechuudha. Argitanii? Garuu kan inni itti mormuu qabu silaa yaada isaatiin ta'uu qaba miti jechuunis financial spending higher educationidhaaf dhiyaatu yookaan ramadamu dabaluu hin qabu kan jedhuun mormuutu qabaatu maaliin mormes sarkamistaansii Dr. Shifarraan keessa jiru jechuunis Profeesara ta'uusaa yuunivarsiitii sanatti kanaaf achi faayidaa argachuuf jedhanii ittiin mormaa jechuudha. Mee kanas halaal. I think that would reject what Father Matthews has to say about those ethical issues of abortion because he is a Catholic priest. After all, Father Matthews is required to hold such view. Abba Matthews jechuudha. Abba Matthews yaada wayii qaba amma asirratti. Arguurii jalqabaatiin yaadni inni qabu maalidha? Ethical issue waa'ee abortion yookaan ulfa baasuu irratti yaada wayii dhiyeessee ture jechuudha. Hin beekna ammas keessa. Namichi Abba Matthews mormu kun garuu maaliin mormaa rabeetu yaada Abba Matthews utuu hin taane sarkamistaansii inni keessa jiru. Sarkamstaansiin inni keessa jiru maalidha? Catholic priest ta'uusaati yookaan qeesii priistii qeesii kaatolikii jechuudha. Namichi kun. Kanaaf qeesii kaatolikii waan ta'eef yaada akkasii dhiyeessee yaada isaa kana maal gochuu qabna? Yaada isaa kana dhaabuu qaba. Hold such view. Ilaalcha akkasii dhaabuu qaba dheenii ittiin morme jechuudha. Silaa gochuu kan qabu maal ture? Gochuu kan qabu yookaan ittiin mormuu kan qabu yaada isaatiin malee waa'ee qeesii ta'e maalii ta'e wanti isa gashu hin jiru. Arguuriin kun jechuudha. Kallattumaan argumentii Father Matthews utuu hin taane kan inni mormaa jiru sarkamistaansii yookaan haala Father Matthews keessa jiruun mormaa jira jechuudha. Well, inni sadaffaan against this person jala kan jiru jechuudha. To cook yookaan yuutu jechuudha Ingiliffa isaatiin. Laatiniidha isheen kun. Ingiliffa isaatiin yuutu atiyyuu akkasiin goota akka jechuuti. Pronounced as to cook. Yemmuu dubbiste. Inni ulfaata baay'eeti. To cook. Jedhame. Begins is the same way as the other two varieties of the ad hominem argument. Akkuma jenne ad hominem argument yookaan against the person lamatu jira inti warri kanaan dura ilaalle jechuudha. Inni tokko circumstantially yommuu ta'u inni biraan ammoo abusive jechuudha. Inni kunis akkuma isaaniitti jalqaba. Garuu the second arguer attempts to make the first appear to be hypocritical or arguing in bad faith. Yemmuu jennu hypocritical yemmuu jennu maa jechuudha?
atiyyuu akkasii akkamitti kana na gorsitaadha jechuunis wanta namni tokko jedhu wanta namni tokko keessa jiruun qorattu yookaan amala isaa booda mee fakkeenya keessatti ilaala sirriitti isinii gala foormii kana qaba isa foormiin isaa you also or you did it too atiyyuu akkasin goota implies that person's action are not consistent or contradicts with that for which he is arguing argitanii amalli nama sana yookaan gochi nama sana wanta namichi jechaa jiru wajjin faallaa yommuu ta'u fakkeenyaaf jechama yeroo baay'ee beektan qeesiin tokko yookaan sheekiin paastarii ta'uu danda'a hin dhugin hin machaayin hin aarsin jedhee hin barsiisame tokko achuma waltajjii keessaa ka'e atiyyuu hin dhugdaa miti qeessa atiyyuu akkas gootaa miti sheek atiyyuu hin aarsitaa hin qabaataa miti akkamitti akkasitti nu barsiistatu jedhe faalaasii uumaa jechuudha. Faalaasii kan uumaa jiru sheek yookaan qeesisan utuu hin taane sidha jechuudha isa waltajjii keessaa ka'e atiyyuu akkas goota kan jechaa nama jechaa jiru san jechuudha. Maal si dhibe araarsoo haa dhugu yookaan immoo waan akkasiin godhisiin jechaa jiru sana haa hojjetu. Wanta ati gochuu qabdu gochuu dhiisuudha bakka macaafa yookaan quraanatu dhoowwa waan ta'eef jechuudha. Malee amalli namichaa sin gashu. Baay'isoo akka walitti sin jalaan buune sarkamistaansaalii wajjin walitti sin jalaa buun qabu. Akkamitti akka adda baafattan ilaalla. Dogoggoruu dandeessu waan ta'eef jechuudha qorumsa irratti. The second arguer usually accomplishes this by citing features in the life or behavior of the first arguer that conflict with the latter's conclusion. Kan inni cite godhu feature jireenyuma nama sanaa wajjin jechuudha. Fuula mormaara beeka. Fuula namicha sanaa wajjin mormaara. Fakkeenyaaf doktarri tokko yookaan hakiimni tokko ulfaatina hir'isuu qabdatu siin jedhee si gorsa. Hakiimni borcaammii wayii jechuudha. Atiyyuu borciin kee amma nagaa akkamitti kana na gorsita utuu jetteeni faalaa ishees taa'arta jechuudha. Just borciin akka hin barbaachifne si gorsaara miti. Kanaaf maal si dhibee borcii hir'isi malee waa'ee namicha. Waa'ee borcii isaa maal si dhibe. Kanaaf foormii akkasii kana qaba jechuudha. In effect, the second arguer says, how dare you argue that I should stop doing X, why you do, or have done X yourself. Gocha yookaan action X tokko fudhannes keessatti gocha kana atiyyuu raawwachaa jirta. Anaan akkamitti raawwatin naan jetta. Bifa kana qaba jechuudha. Keenyaaf child to is parent. Maatii isaati waan jechaa mucaan kun laala. Your argument that I should stop stealing candy from the corner store is not good. You told me yourself just a week ago that you too stole candy when you were a kid. Argitanii? Maatiin isaa isa keessaa amma arguerii lamatas keessaa maatii isaatii fi isa jechuudha. Yookaan haadha isaa abbaa isaa ta'uu danda'a. Karameellaa hinatin akkamitti naan jetta? Yaanni kee kun argumentiin kee kun sirrii miti. Gudii miti. Sababni isaas yeroo darbe torban darbe keessaa atiyyuu yeroo daa'imummaa keetti yeroo kiidii turtetti karameellaa hataa akka turte natti himteetta. Argite? Kanaaf karameellaa hinatin wanti jedhamu kuni wanti jettee ati na gorsitu kun sirrii miti jechaaniira jechuudha. Kallattumaan namichaan mormaara jechuudha. Namichaan mormaa jira. Malee argumentii haadha isaa yookaan abbaa isaatiin miti. Obviously, whether the parent stole candies is irrelevant jechuudha. Jechuunis abbaa isaati yoo ta'e parentii isaa kam akka ta'e hin beeknu. Abbaa isaati yoo ta'e karameellaa hinatiin kan jedhe sun abbaan isaa sun karameellaa hatuu dhiisuun isaa maalidha? Irrelevantidha argumentii kana keessatti. Conclusioniidhaaf irrelevantidha jechuudha. Well, inni kun isuman sila isiniin jedhedha. Akkamitti akkan borcii koo hir'isu na gorsitaatiyyuu borcaan jechuun
inni shanaffaan faalaasii inni shanaffaa fi faalaasiin gosa relevant faalaasii keessaa relevance faalaasii keessa tokko fallacy of accident. Fallacy of accident. Fallacy of accidentiin fallacy of relevance keessaa tokko ta'e general rule tokko yemmuu misapplication goonu misapply yemmuu goonu uumama. Kana jechuun it is committed when a general rule is applied to a specific case that was not intended to cover. Laala as keessatti wanti isin hubachuu qabdan general rule sun jechuudha. General ruling tokko jira. General ruling tokko jira. General rule sana yemmuu karaan taaneen apply goonu specific case tokkoof jechuudha. Specific case suni wanti inni ta'uu qabu general rule sana adda yookaan achi keessaa yoo ta'e jechuudha. Achi keessaa ala yoo ta'e. Faallaa kana hasti generalization ilalla fallacy of weak induction jalatti converse of accident jedhanis hasti generalization jechuudha. Inni immoo sample yemmuu fayyadamne general specific rule tokko general rule dhaaf yemmuu apply goonudha. Inni kun faallaasaa jechuudha. General rule waan jira. General rule sana specific case dhaaf karaan taaneen yemmuu apply goonu. The general rule is cited in the premise and then wrongly applied to the specific case mentioned in the conclusion. Conclusion keessa specific case ture jechuudha. Premise keessatti kan dhiyaatu immoo general rule dha. General rule because of the accidental feature of the specific case, the general rule does not fit or is misplaced, misapplied. Specific cases sun jechuudha general rule sanaaf maalidha? Waan waliin qabannedha. Waan achi keessatti nammatamnedha. Cover waan hin taanedha jechuudha. Covered waan hin taanedha. Mee fakkeenya kana keessatti freedom of speech is constitutionally guaranteed right. Therefore, Ababa should not be arrested for his speech that inspired the riot last week. Agatanii ergaa akkuma beekamu mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu yookaan haasa'a constitution yookaan heera keessatti mirga kennamedha jechuudha. Kanaaf Abbabaan maal ta'uu hin qabuudha hidhamuu hin qabu sababii haasaa godhe sanaan immoo maal godhe riyooti yookaan rebellion dammaqse. Riyooti yemmuu jennu namoota hin jirre namoota jeequmsa kaasan jechuudha. Amma gaa general ruling kame yoo jettan general ruling as keessatti haasawuun mirga heeraati kan jedhudha. Haasawa gochuun yookaan speechiin mirga heeraati kan jedhu kuni general rule jechuudha. General rule keenya. Amma gaa argueriin kun general rule kana fidee eessatti applied godhe specific case itti apply godhe. Specific case in keenya maadha waa'ee Abbabaatti. Abbabaan haasaa isaatiif sababii haasaa godhee hidhamuu hin qabu kan jedhudha jechuudha. Sababni isaas haasaadha. Haasawni immoo heeyyamameera seera mootummaa keessatti. Heera mootummaa keessatti. Wanti inni dogongoree jiraate egaa heerri mootummaa exceptionii qaba. Haasaa irratti malee hin jettee macaal jetteema waan hunda naasoftu. Exceptionii qaba jechuudha. Limitationii qaba. Daangaa qaba jechuudha. Wanta ati haasoftu sun daangeffamaadha. Nama arrabsuu hin qabdu fakkeenyaaf mirga namaatti bu'uu hin qabdu nama salphisuu hin qabdu waan akkasii. Hintiire yaada kee immoo dhiyeeffatta jechuudha. Keeyyata 29 akkasumas seera siviil koodii irratti illee hin jira jechuudha. Immoo haasoftu daangaa qaba haasaan kee. Kanaaf wanti inni dagate limitationii sana jechuudha. Limitationii sana. Abbabaan amma riyootii kaasofni Abbaba. Yookaan immoo waan hin taane consequence hin barbaachifne kaaseera jechuun seericharra darbeera jechuudha. Limitation isaarra ce'eera. Fakkeenya biraa tokko hojii keessanirras ilaaluu hin dandeessu. Waa'ee seera gravity. Waa'ee seera gravity kaasetu seerri gravity
I don't know karaa kamiin akka ibsa garuu seerri giraafitii seera mitiire. Seerri giraafitii seera. Namni seera cabsuu hin qabu. Karaa biraan sin ibsa ishee. Namni seera cabsuu hin qabu. Kanaafuu namni kamuu seera giraafitii cabsuu hin qabu jenneetu conclude goone. Kunis fallacy of accident jechuudha. Seera jedhame malee seera waa'ee seera cabsu waa'ee yakkaa of keessatti namatu seerri giraafitii seera biraadha jechuudha. Fakkeenya kanatti isin dabala. Heaven, all good students obey the order of their teachers. Hence, you should not refuse when your teacher invites you for bed. Argitanii mucaa kana gorsaadha ammasitti. Barattoonni gaariin yookaan jechuunis barattoonni seera eegan jechuu keenyas keessatti ajaja yookaan ordarii barsiisaa isaanii kabajuu qabaatu. Ajajamuu fi qabaatudha barsiisaa isaaniitti. Kanaaf atis barsiisaan yemmuu sireedhaaf si affeeru diduu hin qabdu jechaaniidha jechuudha. Heevanii mucaa kana gorsaadha beekaa. Mucaa kana gorsaa. Sirriidha garuu barsiisaadhaaf ajajamuu dhiisuun seera cabsuudha. Jechuun barataa gaarii miti barsiisaadhaaf kan hin ajajamne. Ruuliin kun garuu bakka hundatti mini kan hojjetu. Sireedhaafis si affeere taanan jechuun si wajjin ciisuudhaaf mana hoteelatti yookaan iddoo itti si affeerran ajajamuuf hin qabdu jechuudha. Inni kun exceptioniidha jechuudha. Kanaaf exception waan jettu jala murachuudha qabaata. Exceptionii qaba. Exceptionii sana yemmuu finnee itti maakkannu fallacy akkamitti uumna? Fallacy of accident uumna jechuudha. Well, fallacy'n inni jaaffaa fi gosa relevance fallacy keessaa tokko kan ta'e Stroman fallacy. Stroman fallacy'n committed when an arguer distorts an opponent's argument for the purpose of more easily attacking it, demolishes the distorted argument. Isa kana qabadhaadha. Demolishes the distorted argument, then concludes that the opponent's real argument has been demolished. By doing so, the arguer is said to have set up a straw man and knocked it down. Conclude that the real man opposing it knocked down as well jechuudha. As keessatti argueriin kun jechuudha. Argueriin kun wanti inni godhu fallacy kana namni uumu sun distorted godha jechuudha. Yookaan argumentii opponentii isaa distorted godha jechuun sin jallisa jalaa exaggerate faa godha. Gabbuusa oversimplify godha. Tani akka malee gabbuusuu danda'a yookaan exaggerate ol kaasuu danda'a. Distort godha jechuudha. Yaada isaa sana jalaa jallisa. San booda maal godha? Conclusion isaa keessatti yaada jallate sana, yaada ofii isaatii jallise sana akka conclusionitti fayyadama jechuudha. Argitanii? Fakkeenyaaf asitti Mangashaa waan jedhe ilaala. It would be a good idea to ban advertising beer and wine on radio and television. These advertisements encourage teenagers to drink, often with disastrous consequences. Argumentii kana keessatti Saggaayeen immoo maal godhe? You cannot get people to give up drinking. They have been doing it for 1,000 years. Mangashaan kan inni haasa'aa jiru waa'ee maaliiti? Advertising biiraa dhoowwameera biyya keenya keessattis beeksisa irratti karaa maas miidiyaa keessumaa kan beeksifamne jechuudha. Waayinii fa'a televizyiinii irratti karaa reediyoo akka hin beeksifamne dhoowwameera. Kanaa Mangashaan maal jechaadha? Beeksisa akkasii kana dhabamsiisuu qabna. Kana jechuunis TV fi raadiyoo irratti waa'ee biiraa fi waa'ee waayinii dhugaatii alkoolii beeksifamuu hin qabu jechaadha. Sababni isaas jennaan this advertisement encourage teenagers to drink. Dargaggoota yookaan ol adeemtota dhugaatiitti jajjabeessa. Dhugaatiidhaaf jajjabeessa.
Kanaaf konsikweensiin inni fidu immoo hammaataadha jedhee argumentii isaa dhiyeessaa jira. Tsaggaayeen immoo maal jechaniira kaayoo ittiin mormu jechuudha. Distort jalaa godha jechuudha. Yaada isaa kana. You cannot get people to give up drinking. They have been doing it for thousands of years. Amma sila logical ta'e yookaan argumentii relevant ta'e dhiyeessuu qabaa mitiire. Garuu kan inni godhe namoonni akka dhugaatii dhaaban gochuu hin dandeessu. Sababni isaas waggaa kumaatamaaf waggaa baay'eedhaaf dhugaa turanii jiru jedhee distorted jalaa godha jechuudha argitanii. Akka malee exaggerate godha jechuudha. Oversimplified gochuus danda'a. Akka malee jalaa gabbuusu. False cause fallacy keessatti injira ilaalla oversimplify. Fallacy'n akkasii injira isaa wajjin walitti dhufu garuu kun. Inni sun cause fi effect dha wal qabata. Inni kun garuu argumentii isaa kana distort jalaa godheetti. Distort yommuu godhu yookaan exaggerate godhuu danda'a yookaan over simplify gochuu danda'a jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee fakkeenya kana keessatti kun isuma amma laalleedha. The above examples a guy attempts to oppose Mangasha's idea but with distorted form. Karaa distorted ta'een yookaan karaa jallaa ta'een jechuudha. Kan inni ittiin oppose godhe. Meeriin immoo waan jettu ilaala. We must not betray the principle of justice and democracy. Suspected terrorists must be granted basic rights as well as legal representation and access to fair court jechaaniirti. Amma yaanni meeriin jechaa jirtu waa'ee pirinsipilii haqummaa fi pirinsipilii dimokiraasii kana baasuu hin qabnu jechuunis nama hundumaatti himuu hin qabnu akka jechuuti. Sababni isaas jennaan terroristoonni yookaan shororkeessitoonni suspected terrorists shororkeessitoonni shakkaman kun wanti ishiin jechaa jirtus keessatti waa'ee pirinsipilii haqummaa kanaa irra darbuu hin qabnu, dhiisuu hin qabnu yookaan cabsuu hin qabnu waa'ee haqummaa fi waa'ee dimokiraasii. Sababni isaas suspected terrorists must be granted basic rights as well as legal representation and access to fair court. Shakkamtoonni yookaan shororkeessitoonni shakkamtoonni kun maal argachuu qabu? Mirga bakka bu'ummaa argachuu qabu. Mirga haqa argachuu qabu. Kanaaf we must not betray the principle of justice and democracy. Pirinsipilii haqummaa fi dimokiraasii kana cabsuu hin qabnu jechaa jirti jechuudha. Toomin immoo waan jedhe ilaalaa yoo isheedhaan mo'u. Mary is advocating the release of known terrorists. We cannot afford to allow our enemies to move freely in our society. Argitanii akka malee jalaa exaggerate godhe jechuudha. Yookaan jalaa jijjiire. Maa jechaaniira? Meeriin maal gochaa jirti jechaaniira? Shororkeessitoota beekaman jajjabeessaa deeggaraa jirti. Suspectedidhaan garuu isaan sun hin beekamne jechuun shakkamaniiti malee shakkamaniidha kan isaan jiran. We cannot afford to allow our enemies to move freely in our society. Diinonni keenya hawaasa keenya keessa akka jiran heeyyamuu hin qabnu jedhaara jechuudha Toomi. Exaggerate jalaa godhe distorted jalaa godhe jechuudha. Malee logically mormaa hin jiru. Well, inni torbaffaan fallacy of relevancy jechuudha. Fallacy of missing the point or ignoratio elenchi fallacy jedhudha. Fallacy'n kun immoo yoomi kan inni uumamu? It occurs when the premise of an argument support one particular conclusion, but then a different conclusion, often vaguely related to the correct conclusion, is drawn. Itani conclusion is a one particular conclusion in as keessa hin jiran. Garuu conclusion inni uumaa jiru sun premise jalqabaatiin differentidha bakka adda.
adda jechuudha yookaan konkiliijinii biraa uume jechuu hin dandeessu as keessatti. Mee fakkeenya keessatti crimes of theft and robbery have been increasing at an alarming rate lately. The conclusion is obvious. We must reinstate death penalty immediately. Hannii fi saamichi maal ta'eera? Baay'ee dabalaa jira. Baay'ee dabalaa jira. Conclusioniin keenya salphaadha. Jechuunis falli nuti qabnu salphaadha. Maal gochuu qabna? Adabbii du'aa immediately adabbii du'aa fiduu qabna. Du'aan adabuu qabnaadha. Hattootaa fi saamtota jechuudha. Hattootaa fi saamtota. Sila maal jechuu qabu ture falli biraa utuu jiru beeka. Falli biraa jechuunis death penalty hannaa fi saamichaaf miti kan appilaayid ta'u. Warra hatan warra saaman hundumaa du'aan adabuu hin qabnu miti. Akka seera biyya keenyatti akka seera biyyoota baay'eetti hattoota fi saamtonni du'aa miti kan adabaman. Silaa wanti inni jechuu qaba ture fala biraadha jechuudha. Adabbii biraa fudhachuu qabu malee nama biyya betiree godhe fa'aa jechuun nama biyya gane fa'aa nama akkasiidha fa'aa kan du'aan adabamu silaa. Malee namuma hate namuma saame hunda du'aan adabuun sirrii jechuudha. There are other conclusions or measures which would be logically correct to this argument rather than death penalty argitanii. Conclusion inni kennaa jiru kun different jechuudha. Malee conclusion sirrii miti. Inni sirriin fakkeenya wanti inni jechuu qaba ture we should provide increased police protection argitanii kana fala kan ta'u sila. Eegumsa poolisii dabaluu qabna. We should initiate programs to eliminate the cause of the crimes. Jechuunis sababii yakka hannaafaa wantoota ta'an dhabamsiisuu qabna. Sagantaalee akkasii baasuu qabna. Sagantaalee sababii yakka hannaa balleessuu danda'an akkasii baasuu qabna kan jedhu jechuutu qabu wanti inni jedhe warra akkas godhan fannisuu qabna, ajjeesuu qabna jechaadha jechuudha. Kanaaf it occurs when the premise of an argument support one particular conclusion but then different conclusion. Tani premising keenya silaa conclusionii biraa ta'uu kan qabu jechuunis premising keenya conclusionii sirrii ta'uu kan qabu conclusionii biraa yemmuu dhiyeessinu faalaasii kamii humna the fallacy of missing the point ignaratio elenchi akkuma isaarraa akkuma hubattan pointii miis gochaarra jechuudha. Pointii miis goone waan biraa haasofna jechuudha. Faalaasii kana yommuu the punishment for theft and robbery should be very serious. Isaan kun egaa adabbii baay'ee ciccimoodha miti akkuma isiniin jedhe jechuudha. But does not support the claim that the death penalty. Therefore, reinstating the death penalty is not a logical conclusion. Like, logical conclusion miti maaltu death penalty kana reinstate gochuun yookaan hojiirra oolchuun jechuudha. Logical conclusion ta'uu kan qabu warra asitti ilaalle kanadha. Isaan kana lamaan ta'uu qabaata malee isa sana ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf different conclusion yemmuu uumu fallacy of missing the point uumaa jechuudha namni tokko. Ishee kanas meetti dabala. Hawaasa University has a lot of problems. Student service and the facilities are inadequate. Many of the instructors are inexperienced. It follows that yes, the university should be entirely closed. By the way, oversimplified wajjin walitti jalaa bu'uu danda'an kunis. Yookaan fallacy of weak induction jalatti ilaallasa sana inni sun oversimplifiediin causii fi effectiidha jechuudha. Inni kun garuu jechaadha amma fakkeenya kana keessatti yuunivarsiitii hawaasaan rakkinoota baay'ee qaba. Tajaajilli barattootaa faasiliitiiwwan tokko maalii miti mijataa miti.
Barsiisonni yookaan inistiraakteriiwwan muuxannoo hin qabanii. Kanaaf maal gochuu qabna jechaadha amma. The university should be entirely closed. Universitiin cufamuu qaba jedhee conclude godha jechuudha. Silaa conclusioniin kan biraa ta'uu qabaata beeka. Conclusionii biraa ta'utu qabu. Conclusionii hin barbaachifne yookaan illogical, irrelevant ta'e dhiyeessa jechuudha argumentiin kun. The conclusion of the example means logical implication. The logical conclusion for the prince is not closing the university. University cufuu miti fala kan ta'u amma maal gochuudha? It could have been stated in the other ways like providing additional facilities for the students. Jechuu qaba miti. Facility biraa, facility dabalataa barattootaaf mijeessuu, dhiyeessuu. Instructoroota muuxannoo qaban dhiyeessuu. Capacity bulchiinsaa maal gochuu? Guddisuu, develop gochuu fi kan kana fakkaatan ta'utu qabu. Conclusionii manni barumsaa cufamu jedhu dhiyeessa jechuudha. Inni 8ffaan fallacy of relevancy, red herring fallacy dha yookaan off the track fallacy dha. Off the track fallacy jechuun karaarraa maqsuu, karaarraa jallisuu jechuudha. Off the track fallacy or red herring. Maqaansaa kan irraa dhufe tooftaa adamoo, saree adamoo itti leenjisanidha. Akkuma beekamu namoonni immoo adamoo deeman saree qabataniitu jechuudha, dur jechuudha. Saree adamoodhaaf warra leenjisuutu red herring. Inni kun waan akka malee urgaa'oodha. Kan foolii hamaa, foolii cimaa waan qabu wayiidha jechuudha. Iddoo wayii awwaalu. Achis asis hin awwaalu. Saree sana dogongorsuudhaaf jechuudha. Saree sana dogongorsuudhaaf. Mee fakkii kanarratti yommuu ilaaltani main argumentiin iddoo kana jira. Sareen kun silaa kan inni adamsuu qabu maalidha? Ishee kana jechuudha. Ishee kana bineettii kana adamsuu qabaata ture. Garuu red herringiin iddoo kana awwaalamtee jirti. Wanti urgaa akka malee qabdu sun jechuudha. Achumaan sareen dogongoree walii wallaalee teessa dhaqee gara kanatti gore jechuudha. Argitanii? Anyone following the argument. Inni kun amma ka argumentii nutti fakkeessa jechuudha. As keessatti argumentii hordofaa jira. Warra argumentii hordofu listenerii yookaan readeriidha jechuudha nuti. Listenerii yookaan leaderiidha jechuudha. Innaa attentioniin keenya as ta'uu qabu. Argitanii? As ta'uu kan qabu garam ta'e, garam deebi'e gara kanatti nu jala daayivarti ta'e jechuudha. Gara kanatti nu jala daayivarti ta'e. Kanaaf tooftaa warra saree adamoodhaaf warra leenjisuutu tooftaa kanatti fayyadama. Arguer diverts the attention of the listener by changing original subject. Divert kan jettuu fi subject kan jettu kana jala murachuu qabaatta. Subjectii originally kan subjectii jalqabaa kana hin jijjiira. Argueriin jechuun nu jalaa giddareetu nu maksa jechuudha. Karaarraa nu maksa. Kanaaf ka subjectiin jijjiirame jechuun immoo ishuu biraa keessa seeneera jechuudha namichi kun yookaan argueriin kun mata duree biraa keessa galeera jechuudha. Arguer ignores the main topic. Jechuun main topic sana ignore godheetu shift the attention of his audience to another totally different issue. Different issue yookaan ammoo waa'ee waan bira haasa'aa jechuudha. Waan bira haasa'aadha. Conclusioniin egaa hin jijjiirama jechuudha miti dhiyoos. Sababni isaas waan biraa keessa galeera waan ta'eef conclusion from the changed issue. Lawaan sin hubachuu qabdan conclusioniin eessarraa kan inni follow ta'uu jettan issue jijjiirame sanirraa malee premisii jalqabaatirraa miti. Primisiin jalqabaa already hin jijjiirameera. Dura primisii lammataa keessatti maal nuuf dhiyeessa? Hin jijjiiranu jala. Conclusioniin isaa immoo primisii jijjiirame sanirra dhaabata malee primisii jalqabaa original primisii irra miti jechuudha. Subjectii nu alaa jijjiireera waan ta'e. Tooftaa lama fayyadama namni faalaasii akkanaa kana uumu. Tooftaa lama fayyadamuu danda'a. Change the subject to one that is subtly related to the conclusion. Xiqqoo akka wal qabatu godheetu maal godhaa? Jijjiira. Xiqqoo akka wal qabatu godhe jechuunis
Subjectiin inni dhiyeesse subjectiin inni jechaa jiru kunii fi subjectii argueriin jalqabaa jechaa jiru sana akka wal qabatu akka wal fakkaatu godhee jijjiira jechuudha malee guutummaatti hin jijjiiru. Change the subject malee lammaffaan immoo the subject to some fleshy eye catching jedhamti toopikiin tokko tokko wantoota qalbii namaa hawwatan flashii yemmuu waan caccalaqqisu heekka jechuutti waan qalbii namaa tokko eye catching topic qalbii namaa waan hawwatu tokko garasitti geeddara jechuudha divert godha attentionii eenyu attentionii listener yookaan attentionii leaderii jechuudha readerii. Mee fakkeenya keessatti sirriitti ifa fakkeenya keenyatti keessatti environmentalists are continually harping about the dangers of nuclear power. Environmentalistoonni kan isaan yaaddoo keessa galan waa'ee nuclear poweriiti. Balaa nuclear poweriin fide jechuudha. Unfortunately, electricity is dangerous no matter where it comes from. Yaalaan argueriin kuni subjectii jijjiireera jechuudha. Subjectiin keenya environmentalistoonni akka waa'ee nuclear powerii akka harbitaa jiranidha. Argueriin garuu waa'ee electricity keessa galeera amma subjectii biraasa. It comes from bakka fe'aa dhufu electricity'n dangerous'idha. Every year hundreds of people are electrocuted by an accident. Argitanii waa'ee electricity hasaara jechuudha malee waa'ee nuclear powerii keessa baay'eera namichi. Waggaa waggaadhaan namoota dhibbaan lakkaa'amantu balaa elektirikiitiin du'aara. Since most of these accidents are caused by carelessness, they could be avoided if people would just exercise greater caution. Naafi waa'ee elektirikii hasaara namoonni of eeggannoo godhanii accidentiiwwan yookaan balaawwan kun baay'inni isaanii sababii of eeggannoo dhabuutirraani kan uumamanii. Kanaaf balaawwan akkasii kun avoid ta'uu yookaan dhabamsiifamuu kan danda'ani of eeggannoon yoo taasifamedha jedhee conclusionii biraa uume jechuudha. Wanti conclusioniin kun egaa kan inni irraa dhufe sarraa jettan yaada divert ta'e sanirraa isa kanarraa jechuudha electricity malee pirimisii jalqabaatirraa miti jechuudha wanti sun hubachuu qabaatta. Pirimisii jalqabaatirraa miti jechuudha. Argitanii draws conclusion from the changed issue. Issue jijjiirame sanirraa conclusionii uume jechuudha. Issuun jijjiirame isa kanadha jechuudha electricity. There is a good deal of talk these days about the need to eliminate pesticides from our fruits and vegetables. Primisii oriijinaaliin jechuudha amma argumentii kana keessatti waa'ee maaliiti? Ilbiisota yookaan pesticides kuduraa fi muduraarraa balleessu jechuunis barbaachisummaa ilbiisota kana kuduraa fi muduraa keenyarraa balleessuuti. Waa'ee kanaa waan baay'eetu torban kana keessa guyyoota kana keessa haasa'amaa jira. Inni kun primisiidha jalqabaati oriijinaal primisiidha jechuudha. Amma gaa argueriin kun primisii lammaffaa keessatti waan inni jedhe yaala waa'ee fuudii taasise. Argitanii jijjiireera jechuudha sabjektii jijjiiree jira. Amma waa'ee ilbiisotaa dhiiseetu walumaa gala tutoriyaaliin keenya relevance fallacy irratti kana fakkaata ture. Fallacy 8 ilaallee irra jechuudha amma fallacy meeqannaffaa fallacy 22 keessa fallacy 14 nafa jechuudha. Paartiiwwan itti aananii kanafan wajjin ilaallu ta'a jechuudha weekend action irra kaane fallacy'wwan jiran ka wajjin ilaallu ta'a. Video kana warra isaan ilaallatu hundumaaf karaa social media share godhaa fi waan nafaana turtaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Miidiyaa dirree barnootaa immoo subscribe gochuu akka hin daganne warri kanaan dura maatiin taane jechuudha. Ooni godhadhaa notificationii keessanis yaada immoo koomentii jalatti barreessa. Share godha like godha. Jejjee isaan faana ta'a galatooma ulfaadhaa isiniin jaalladha. Bye bye.